Tambinaalii keessaniif suura barbaadan jechuudha. Kamiyyuu taanaan baakgiraawundii dudduuba isaa bareechistanii qulqulleeffattanii irraatii akkamitti akka haqxanii tambinaala bareedaa hojjettanii waadaa isinii galeen ture jechuudha yeroo darbe. Mee har'a jechuudha akkamitti akka tambinaalii bareedaa argachuudhaaf baakgiraawundii footoo tokko dudduuba isaa akkamitti irraa kaafachuu dandeenya, akkamitti bareechachuu dandeenya ka jedhu appilikeeshinii isaa isinittan agarsiisa. Hamma dhumaatti na hordofaa jechuudha. Amma fakkeenyaan isinii fudha. Mucaa kana dudduuba namootatu jiru jechuudha. Amma namoota kana akkamittiin kaasne haala kanaan nama barbaannu yookaan suura barbaannu tokko qofaatti hambifachuu dandeenya isa jedhamu jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha suurota babbareedoo argina. Garuu inni dudduuba isaanii akka nuti barbaannetti nuuf hin ka'u jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa tambinaala babbareedaa jechuudha haala kanaatiin suura kamiyyuu haa ta'u suura TikTokii farraa caalaa irra caalaa Facebookii farraati jechuudha. Amma suura namoota yookaan namoota jaallattan yookaan namoota bebbeekamoo ta'an tokko fayyadamuu yoo barbaadan jechuudha. Nama waliin ka'anii jiru yookaan immoo haalli isaanitti ka'an dudduubni isaa isinii bareeduu dhiisu mala. Kanaaf haala ittiin bareedee qulqullaa'ee haala kanaatiin ifuu danda'u jechuudha. Nama barbaannu sana qofaatti hambifachuu jechuudha. Kanaaf turtiin keessan anuma waliin haa turu isiniin jechuun jaalladha. Asumaan nagaan dagannee nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota yeroo mul'ataa jalatti argamtanii hundumti keessanii yoo akkam jirtu nagaa keessan miti an nagaa kooti. Akkuma kanaa jechuudha barumsa garaagaraa jechuudha. Waa'ee yuutuubii ilaalchisee argachuu yoo barbaadan jechuudha bakka kana playlist kana jechuudha tuttanii barnoota yuutuubii kan jedhu hin jira jechuudha. Haala kanaatiin keessa tuqxanii wanta isin barbaachisu argachuu dandeessu jechuudha. Egaa qaxxumaatiin gara barnoota keenyaattan isin dabarsaa jechuudha. Kunoo asirratti jechuudha appilikeeshinii kana jechuudha kaniin ani fayyadamu suuras immoo dudduubaan kan isiniif bareechu jechuudha baakgiraawundii isa. Maqaa isaa isiniin barreessaa as jalaayyuu hin mul'ata jechuudha. Akkasittiin bakka kana tuqxanii Photorom jettanii yoo barreessitanii isinii ba'aa jechuudha. Kunoo haala kanaatiin yeroo seerchii gootanii isinii ba'aa jechuudha. Isinii ba'aa haala kanaatiin kunoo qubee paa ka fakkaattu kana ofirraatii qaba jechuudha. Open nan jedhanii duraan waan qabuu fi qaxxitaama jechuudha. Isan qabutti nageessaa jechuudha. Egaa haala kanaatiin isinii bana jechuudha keessisaa. Haala kanaatiin garuu waayifaa malee hin hojjetu jechuudha. Bakka kanaa jechuudha akkasittiin tuqxanii yeroo tuqxanii suura isin filachiisaa jechuudha. Amma ni fakkeenyaaf as keessaatii jechuudha. Kunoo mucaa dubaraa kanaaf filachuun barbaada. Akkasittiin haala kanaatiin kunoo garaagarummaa ishee ammaa fi isa duraa walumaan ilaalla jechuudha. Kunoo haala kanaatiin isinii fida jechuudha. Suura amma ani filadhee isinis immoo han barbaadan filattu wanta ta'eef kunoo bakka kana hin fayyadamina. Kun warra bittee gaafatudha. Mallattoo kana kan ofirraa qaban jechuudha. Ana yeroo hundumaa kanan fayyadama jechuudha. Kunoo haala kanaatiin qulqullooftee qofaa ishee nuuf haftee jirti jechuudha. Haala kanaatiin amma egaa as keessa baakgiraawundii bichaa xaragannee baanaa jechuudha. Kunoo bakka ishee kana akkasitti yeroo tuqxanii kunoo seeftuu galarii ka jettu kana haala kanaatiin akkasittiin erga tuqxanii booddee den kan jettu kana tuqxanii baatu jechuudha.
beeysa garaagaraa isinitti fidee rakkoon qabu amma qaxxitumaan baanii googilii irra yookaan immoo galarii jechuudha. Galarii keenya irra galla. Galarii keenya irra yeroo gallu haala kanaatiin jechuudha. Asnuu galaa jechuudha. Suurri nuti achi keessatti baakgiraawundii isaa ofirraa xaraganne haala kanaatiin as keessa nuu galaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf garaagarummaa ishee ilaalla jechuudha. Kunoo amma kaduraati kun jechuudha. Harki namaa dudduuba jira. Amma garuu haala kanaatiin qulqullooftee qofaatti nuu baatee jirti jechuudha. Yeroo kana egaa appilikeeshinii barreeffama fayyadamtan baay'een keessan appilikeeshinii garaagaraa fayyadamuu dandeessu. Appilikeeshinii kana jechuudha. Akkasuma appilikeeshinii kaapikatii kana namni yuutuubii fayyadamu kamiyyuu appii kana qabaachuu qaba jechuudha. Kuni keessumaa viidiyoo editingiif baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Appilikeeshinii kana keessattis immoo saayizii yuutuubiitti godhachuu qabdu jechuudha. Suura ammaa jechuudha. Ani yeroo baay'ee kaniin barreeffama fayyadamu appilikeeshiniin ani fayyadamu kana jechuudha. Thumbnail make kan jedhu kana haala kanaatiin yeroo baay'ee thumbnail kana hojjechuudhaaf bakka kana tuqee haala kanaatiin suuraan barbaade kamiyyuu jechuudha naa fida jechuudha. Sitti haala kanaatiin yeroo tuqxanii suura ammaa ani barbaadu kana naa fiduu danda'a jechuudha. Haala kanaatiin as buttanii achi buttanii walirraatii akka barbaadanitti ajajachuu dandeessu. Yookaan immoo haala kanaatiin jechuudha gabatee kana duwwaa gootanii kunoo mallattoo suuraa yoo isinii fide haala kanaatiin ajajachuu dandeessu jechuudha. Kunoo irraa murtanii akkasitti itti dabaluu haala kanaatiin raayit ta'ee kunoo quba keessaniitiin ol guddisuu xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin amma fakkeenyaaf mucayyoo kanarratti hojjetuu oo barbaade ani walirraa butuu itti butuu nan danda'a. Akkasuma immoo jechuudha irratti dabaluu yoon barbaade bakkuma suuraa kana haala kanaatiin tuqee ammas suurichuma itti dabalaa jechuudha. Kunoo gosa harka ishee utuu hin taane kalarii dudduuba ishee sana irraati muradha jechuudha. Sinii galamiti as fideen dabaladha jechuudha. Kunoo as fidee dabaladhee booda akka wal naa fakkaatuuf sinii galamiti qaamni kun hundinuu akka wal naa fakkaatuuf achi booda haala kanaatiin kunoo tekstii kana tuqee barreeffama jechuudha. Barreeffama tokko barreessuu jechuudha. Waaqayyo jedhee ammani barreesse haala kanaatiin bakka kana tuqee haala kanaatiin barreeffama iddoon barbaadetti ajajachuu nan danda'a jechuudha. Kalarii jijjiiruun barbaade bakka kana tuqee haala kanaatiin akkasuma immoo quba koon asaadhee jechuudha. Bakka ishee kana haala kanaatiin tuqee kalar ishee jettu kana tuqee barreeffama jalaa jechuudha. Kunoo haala kanaatiin kalarii kana tuqee kunoo bicaa diimaa minaamini akkasuma bakka waanuma isinitti tolu jechuudha. Ani kalariin jaalladhu yeroo hundaa kana jechuudha. Akkuma chaanala irratti argitanii ammas immoo kana tuqnee haala kanaatiin saayizii yuutuubiiti kuni jechuudha. Isa kana duraaniyyuu qophaa'eera waan ta'eef homaa isin rakkisu jechuudha. Yeroo barreeffama kanatti dabalus irraa hir'isuus barbaannu bakkuma barreeffama kanaa tuqna jechuudha. Achi asaanii quba keenyaan ishee kanarra haala kanaan illee jechuudha barreeffamicha jalasaa kalarii kana hin diimessinamuun addeessina ka jedhu kunoola haala kanaati. Yeroo ani magariisaa fi bicaa fi diimaa jechuudha karaalee ani jaalladhu sin adii jaallachuu dandeessu gurraacha jaallachuu dandeessu waa barbaadan jechuudha. Bifa kanaan haala hunduma isaatiin erga barreeffattanii booda bakka ishee kanaa tuqtanii daayiloodu ka jettu kana tuqxu kalaas. Amma barreeffama kana yaalii fida jechuudha. Kaniin ani hojjedhe malee isin akka barbaadanitti hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kunoo as kana nuu ufeera jechuudha. Amma
qaxxitaama galariirra nu dhufachuudha daayloodii yeroo godhannu. Kanaaf walumaa galatti appilikeeshiniin nuti barbaanne kanadha jechuudha. Kanaan suura barbaaddanii dudduuba isaa remove godhattanii appii qabdan keessatti haxxanii edit gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee suura 4-5 walitti makina sinii galee miti. Suura 4-5 walitti siin jalaati mamaxxanii ta'e backgroundii keessa yookaan immoo barreeffamni keessan ifa ta'e mul'atu. Nama tokko nama lamarratti tambinaala hojjedha. Barreeffama immoo guddisaarra barreessa. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf jechuudha YouTube keessan jala namni yeroo haala kanaatiin akkasittiin galu gurguddatee isinii mul'ata. Waa'ee maalii akka ta'e kuni barreeffama isaarraayyuu ifa jechuudha sinii galee mitiire. Namoota tokko tokko immoo asitti walitti mamaxxanee hin mul'atu jechuudha. Maal akka irratti barreessitan jechuudha. Kalarii irratti isinii deemullee filadhaa jechuudha. Kalarii wal dammaqsuu danda'u jechuudha. Isinii galeera abdii qaba. Gaaffii kan ittaanu yoo qabaattanii haala ideetii irratti tambinaalii irratti na gaafachuu dandeessu. Turtii na waliin gootaniif galatooma.